Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa qabdanii barattoota. Viidiyoo kana keessatti wanti nuti ilaaluu deemnu namni tokko jalqaba yeroo Zoom fayyadamuu deemu maal godhuu qabamee haala kamiin itti fayyadamuu danda'u waan jiru ilaalla jechuudha. Jalqaba wanti nuti godhuu qabnu gara Play Store deemna. Play Store irratti eega takka gattuu inni booda bakka itti barreessan kana deemnee barreeffama Zoom jiru kana barreessina. Zoom jiru barreessinee as jala kana dhufnee search hogguu jenneen akkanatti nu dhufa. Kana keessa isa lammadaa Zoom platform kan jiru kana gattuu ina jechuudha. Yeroo gattuu ina booda haala kanaan download nu godha. Download godha jechuudha. Hanga inni download godhu ni eeyna. Yeroodha barbaada. Yeroo kanneen fi eeyna jechuudha. Kun download godhu eegalee jira ammaan tana percentii 11 jechaa jira. 15 akkas jechaa hanga inni deemu kan usnee ta'eena jechuudha. Waliigalatti meegaabaaytii 83 wayii saniif usnee ta'eena jechuudha hanga inni download godhu yeroo kanneen fi akkasii percentii 95 ga'u jira. Bilbila keenyatti hanga inni install nu godhu ni eegganna. Yeroo kanneen fi ammallee asitti install godhaa jira. Haala saniin yeroo inni install godhee fixee booda maal akka fayyadamnu yookaan maal akka godhuu qabnu isiniin garsiisaa jechuudha. Kunooti haala kanaan duraan install ka godhu jiru sun ammaan tana installed godhee installed jee jira. Fixee installed isiniin jee jira. Achi booda open jettaniini open yeroo jettaniin zoomii haala kanaan isinii fida jechuudha. Saniifuu egaa open jenneen haala kanaan nuuf fida. Carraa sadii nu garsiisa. Tokkoffaa join meeting kajuu kabira sign up kajuu kabira sign in kajuu jira. Kana dhiiftaniituma firraa keessaa bahuu dandeessan isin. Haareetti yoo galmaa'uu fedhuu baattan dhiiftanii firraa keessaa bahuu dandeessanii. Haala kanaan zoomiin ammaan tana bilbila keenya gubbaa haala kanaan asitti mul'atee jira jechuudha. Amma immoo kanatti aansine haala kamiin liinkii namni nu ergeen seenna waan jiru. Egaa tole egaa barattoota kanatti aansuudhaan wanni ilaallu akkaataa itti liinkii namni nu erge takkaan deemnee gara zoomii seenuu dandeenyu ilaalla. Liinkii karaa namni itti nu erguu danda'u keessaa karaan tokko karaa waatsaappiiti. Karaa teelegiraamaatiin illee liinkiin ergamuu danda'a. Garuu mee ammaan tana liinkii namni tokko karaa waatsaappiitiin nu erge tokko fayyadamneeti seenna jechuudha. Fakkeenyaaf amma liinkiin sun amma asitti argaa jirtan sun liinkii karaa waatsaappiitiin dhufte mee haalaallu irra gattuu ina usneetuma liinkii san gubbatti gattuu ina http tayyattu tana gubbatti achi booda bakka zoom jettu kanaan banna. Yogguu akkasi bannee eessa nu geessa kallattiidhaan gara zoom silkii keenyarra jiru yookaan karaa zoom nuti bilbila keenyarratti gooneessan irratti karaa san nu geessa jechuudha. Akkasitti neeti eegganna. Akkasitti kun preparing meeting jechuu jira gubbaarran. Prepare meeting jira. Kun amma akkuma argaa jirtan kana asitti maal nu bane jechuudha. Please enter your name. Waan jiru nu bana. Please enter your name bakka jettu kana gubbaa maal goona suneeti maqaa keenya barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa kana mee Sumayyaa jennuuni akkasitti Sumayyaa jennaani
Sumayyaa jennee erga barreessinee booda akkanatti viidiyoo preview jee waan nu fidu kana haala kanaan nu fida. Haala kanaan nu fida jala kana dhufneeti got it tayyatu tana gubbaa yeroo takka tuyna achi booda waan sadeen kana nu fida while using app kajuu jalqabaa kanarratti tuyna achi booda haala kanaan nu fida join waan jedhu kana akkasitti tuynaaf jechuu yeroo takka join kajuu kana erga akkasitti tuyne connecting jeeti yeroo xiqqisho barbaada yeroo hanga inni barbaadu sanni kannitanii fi dhaabbata jechuudha. Kun amma akka argitan connect godhu jira yeroo waa xiqqoo fi achi booda erga akkasi connect godhee booda kun gara zoomii dhaquu keenya haala kanaan argina jechuudha. Saniifuu gara zoomii seennee jira. Gara walgahii keessaa seenee jira. Wantoota nuti arginu keessaa jala kanatti join with audio waan jiru jira. Viidiyoo kajuu jira. Stop video kajuu jira. Viidiyoo ofirraa cufuu feetan haala kanaanii viidiyoo ofirraa akkas cuftanii yoo banuu feetanis haala kanaan bantanii yoo haala kanaan cuftanii irra deebitanii hogguutu hixanii cufamaa ni banamaa ni cufamaa jechuudha. Ni banamaa ni cufamaa jechuudha. Wanti biraa waan baay'ee barbaachisaa ta'e tokko sagaleen keessan akka sagalee barsiisaatti isinii dhagayamuuf join with audio waan jiru kana join audio kajuu kana irra deebitanii tuttuutanii yeroo hedduudhaaf irra deebitanii tuttuutanii yoo taraa takka isin didees taraa lama irra deebitanii tuttuutanii haala saniin sagaleen keessan haala salphaadhaan sagalee barsiisaa keessaniitii wajjin akka wal dhageessan isin taasisa jechuudha. Saniifuu haalli itti zoomii seenuun kanuma adeemsi isaa baay'ee salphaadha. Kana fakkaataan isiniin jaa galatooma.